Yoo akkam jirtu dhaggeeffattoota mucaa namaatiin xalaa bilaashaa ilma abbaa caalii nagaan kiyya bakka jirtan maratti sinaa ga'u nagaa kottaan suraanii ergaalee gaggabaabduu lamaan tokkoon qabaa. Dursa garuu namoonni baay'een maa baddiranii na iyyaafachaa turtan karaa keessaa bilbilaanis barreeffama garaagaraa warri na iyyaafachaa jirtan kunoo deebi'eera. Haaluma qilleensaati maleessa wanti nu balleessu jiru qabsoon bilisummaa Oromoo ammoo Oromoon bilisoomutti yoo Oromoon bilisoomayyuu dhimma Oromoo dubbachuun hin maaliif amma gitoota bifa garaagaraan Oromoo irratti qindaa'anii Oromoo irratti duulan irratti gaafa akkasitti irratti qabsoomnu yoo Oromoon bilisoome immoo yeroo sana immoo bilisummaa Oromoo sanaa addunyaatti beeksisuudhaaf luma itti fufnee dubbanna wanti nu daangessu jiru amma lubbuun keenya nu keessa jirutti jechaadha. Amma dhugaan Oromoo irraa galutti yoo dhugaan Oromoo irraa galeeyyuu dhugaa Oromoo dubbanna wanti ta'eef wanti nama dhaabu tokko hin jiru jechaadha. Keessumaa immoo yeroo akkasii kana keessa baduun gaarii miti warra jettanii fi qilleensitumatu gaariin turreedhaafidha malee wanti biraan tokko hin jiru. Namoonni tokko tokko immoo biyyatti galte warra jettanii gaariidha. Biyyuma koo kana keessa jira biyyuma lammaffaan keessa jiraadhu keessa jira biyyatti sin gallee warri kaan immoo bilchiginnaa taa'ees bilchiginnaa jara keenya anjiraa koo lubbuun jiraadhee miti du'aan kooyyuu jechaadha. Naa qabadhaasee kana jiraadhee miti du'aan kooyyuu akka bilchiginnaa ta'uun barbaada reeffa kooyyuu jechaadha. Gaafa hunduuyyuu jechaadha yoo bilchiginnaan jiraatte bara sanaafuu hin jirtuun malee yeroo hunduutti jechaadha. Kanaaf wanti badii haaluma qilleensaatiif jenneeti qilleensonni ammayyuu akkuma sanatti jiru garuu amma immoo yeroo jajjabduu yeroo waan baay'een uummata Oromoo burjaajessuudhaaf haal duree hundumaa fixatanii toora qabatanii uummaticha immoo ajandaa kennanii fi ammas fedhiif hawwii isaanii kaleessaatti deebi'uuf yeroo deemaa jiran kana wanta ta'eef inni kun immoo dirqama dursamee Oromootti himamuu waan qabuu fi dirqama gadi baanee jechaadha. Amma irra guddaa Oromoon keessumaa daasporaa keessa jiru yeroo ammaa kana persentii 99.9 olii yeroo inni faallaa qabsoo bilisummaa Oromoo dhaabbatee diinota Oromoo warra ta'anii wajjin hiriiree Oromoo qabsoo haqaarra jiru. Warra bilisummaa walabummaa Oromooti qabsaan irratti yeroo inni qabsaa jirutu jira jechaadha. Kanaaf persentii tokko gadi isee taate sana waraanni bilisummaa Oromoo itti jira jecha warra qawweedhaan Oromoof Oromiyaa irratti duguugaa geggeessaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo dura dhaabbatee uummata isaarraa fi dachee isaarraa qolachaatti jira. Persentii 99.9 garuu warra Oromoo ta'ee faallaa Oromoo irratti galagalee diinaa wajjin ta'e ulee diinaa ta'e meeshaa diinaa ta'e afaan diinaa ta'e warra Oromoo irratti qabsaa jiru daasporaa keessa warra jiraatanidhaa fi warra biyya keessa neetwoorkii diriirfatee hojii guddaa hojjechaa jiran kanaadha. Oromoon bilisoomuudhaa fi jaroota kan dura dhaabbachuu danda'uu qaba jecha jaroota kan irratti dammaquu danda'uu qaba. Kanaan dura dubbadheen tureen persentii tokko gaditti lakkaa'u diina qabsoo bilisummaa Oromoo warra qawweedhaan Oromoo Oromiyaa lolaa jiran persentii tokkoon caalan jarre. Persentii 99 garuu warra Oromoo ta'e qabsoo Oromoo irratti faallaa galagalee Oromooraaf hin beeku Oromooraaf hin dubbadhu Oromooraaf hin hojjetu jira warra Oromoo lafarraa balleessuuf konyaa diinaa keessa galee Oromoo irratti xiyyeeffatee konyee wal ijaaree daasporaa kana keessatti neetwoorkii guddaa diriirfatee hojjechaa jirudha. Galagashii booqaa miillatuma taa'ooqaa jedhani. Har'a oppiidiyoon illee nama taate oppiidiyoo kan biraa bixxilattee jechaadha. Bara wayyaanee Tigreen oppiidiyoo bixxilattee Oromoo keessatti Oromoo ittiin kolaasaa baate jechaadha. Har'a barri darbee fi oppiidiyoon ol baate akkuma wayyaaneen oppiidiyoo bixxilatte isheen immoo abaa'oo bitattee abaa'oo seesee bitatteetu har'a qabsoo bilisummaa Oromoo ittiin takaalaa jirti jechaadha. Yeroo sana maqaa Oromoo dhahatteetu Iyyaa digisa jedhamu keessa galteetti mini oppiidiyoon kan isheen ittiin Oromoo cuqqaalaa baate, affeelaa baate, duguugaa baate. Har'a immoo maqaa abaa'ootiin abaa'oo seesee obbo Daawit Ibsaadhaan hoogganamuuni har'a uummata Oromoo dararaatti jiru jechaadha. Uummata Oromoo burjaajessaatti jiru. Abiyyiin hojii manaa isaan inni obbo Daawititti kennatee deeme waraana bilisummaa Oromoo naa bittinneessii jaranaa ukkaamsii akka uummata jiraa wajjin dhaabbanne gorii neetwoorkii abaa'oo durii sanatti dhimma beeyitii jennaan isatti gargaaramanii hojii manaa isaanii ganamaa galgala isarratti xiyyeeffatanii jiru. Daasporaa kana keessatti. Engaddaa ayyaana waggaa 20ffaa yeroo bilisummaa Oromoo fincilaa isaa kabajaa turan abaa'oo booratti dhaggeeffachaa turan namoonni tokko tokko yaada mataa isaanii kennaa turanii marroonis dhufee dubbachaa ture jechaadha. Marroon si'a lama irra deebiisitti nimu. Waggaa 2-3 baranaa 4 baranaati kan inni dubbate jechaadha. Jarri gantoota jedhamu. Warri Eertiraadhaa galee kuni gantoota jedhamu. Nu gananiiru isaanii jedheetu lafa kaa'ee jira. Waan irra deddeebi'ee dubbatu hin dhaqaatii intarviiwuun daandii lama wajjin godhe dhaggeeffadha.
Hooggantoota duraa jiree gaafa inni dhiyeessuuf jarri gantoota jedhamu jira. Dhugaan isaa kanuma gananiiru qabsoo bilisummaa Oromoo gananiiru jechaadha. Karaa nagaa jiranii dhagaa isaan sirra kaan tokko hin jiru jechaadha. Engaddaa warri keessumaa immoo maqaaf abaa'oo bakka buuna jiranii daaspooraa keessa jiran kuni ammas irra dibaniitu bukkee qabanii taasisu. Jara keenya dhossaan fanxoon fayyisu jedhanii. Hamma yoomittitu waa'ee nama tuffachuu yookaan nama kabajuu miti kun bara. Adiiraan adiira gurraachaan gurraacha jechuun kabaja namaa ol kaasuu gadi buusu miti. Kabaja nama tokkoofitis immoo qabsoon bilisummaa Oromoo takaalamee taa'uu hin qabu yookaan Oromoon ukkaamamuu hin qabu jechaadha. Kabaja kee fudhattee qilee keessa badda maleessa. Yeroo akka jennu nama xiqqeessuudhaaf yookaan nama gadi buusuudhaaf kan dubbannu nuti. Waa'ee isa kaleessaa nutti himuu barbaada. Irrallee jirtu hooggantoonni abaa'oo boodaa daaspooraa keessa jirtan kuni ammayyuu sodaa isin seesii irraa qabdan kanatu naa galaatti hin jiruun. Akka qaama bilisaa tokkotti of ni ilaaltan ammayyuu gogaa isaanii jala teessaniitu akka waan isaan isin cuucanii yoo baay'ate isin arrabsu beekadha. Maaliif neetwoorkiin kaleessaa konyaa fi konyee jedhamee daaspooraa kana keessatti abaawoodhaan ijaarame suni har'a ulee Abiyyi Ahmad ta'etu qabsaa'ota warra si waraana bilisummaa Oromoo gargaaran dura dhaabbataa jechaadha. Jara kana sodaatu hooggantoonni abaa'oo boodaa daaspooraa keessa jirtan kunis harka irra qabdaniitu kaleessa waan akkasii godhu. Kaleessa taanaanii araarsa Mardaasaa godheera. Obbo Qajeelaa faan kun godhaniiru, obbo Leencoo faan kun godhaniiru, obbo Galaasaa faa lubbuun isaanii kan jannataa ta'u isaanis godhaniiru jechaadha. Isaanis maayii maqaa isaanii kaasarre. Beekadhu himeera man. Har'a warra abaa'oo boo jedhee warra abaa'oo jedhaniitu obbo Daawitiin hoogganaman biyya keessa jiranirra araarsaa Biqilaa, Qajeelaa Mardaasaa, Ibsaa Nagoofa warra kutatee mootummaatti galee wayya Oromoodhaaf. Isee kana jala sararaati keessaa kutaa kaadhaa. Abaa'oo seesee obbo Daawit Ibsaan hooggananirra kan Oromoodhaaf bu'aa buusaa jiru yeroo ammaa kana Oromoon sirriitti ilaalaa jiru warra mootummaa PPT galee wayyaaf. Sababa isaa wajjin sitti hima. Maaliif wayya jettee naa jira? Sababni isaa Qajeelaa Mardaasaa, Araarsaa Biqilaa, Ibsaa Nagoofaa kuni kutatanii diinatti galaniiru Oromoon jararraa waan eeggate tokko hin qabu. Mana diinaatti isaarra madeetu jarri diinaa PPdhaa, OPDOdhaa nafxinyaadha jedhee waan mataa jechaa waan irraa eeggatu abdii kutateera irraa eeggatu hin qabu. Jarri kunoo Araarsaa Mardaasaa fa'aa caalaatti Qajeelaa Mardaasaa fa'aa caalaatti, Araarsaa Biqilaa fa'aa caalaatti, Ibsaa Nagoofaa caalaatti qabsoo bilisummaa Oromoo irratti akka dambiitti asii gadeetti coccobaa asii gadee waraanicha bittinneessaa jiraachaatti jiru Oromummaan Oromoo irraa qabsaatti jiru karaa barbaadanaa qabsaanii waa isaanii dhiisi jira. Oromoo irratti qabsaa jiru Oromoo irraa qabsaa jiran beekadhu jarri. Oromoo irratti qabsaa jiru karaa nagaa jettee diraamaa isheen biyya keessa teessee qabsaa'ota ijoollee warra jajjabeera waa godhan kanarratti kan isheen ganamaa galgaloo jechaatti jirtu abaa'oo seeseen obbo Daawitiin hoogganamu kun diina qabsoo bilisummaa Oromoo san gafaatiin nafxinyaa garasitti. Maaliif jettee naan jedhe sababa wajjin sitti hima. Yoo sobatee cubbuu yoo namarra kaawwatee rabbis si gaafata beekadhu. Seenaadhaaf ta'a waan ta'eef viidiyoon kun. Sababiin isaa maaliif? Waraana bilisummaa Oromoo faqqadaa ijaaranii sanyii keessaa mittiqee akka inni bahu godhanii yaaddessaa keessaa baasanii qillama irratti jechaadha. Wallagga lixaa keessaa ibsaa warra jedhamu baasanii hooggantoota isaanii warra biyya bakkee kanaa wajjin sagalee isaanii baasanii isin dhageessisaa bahe. Waraanicha diiguudhaaf akkamitti akka hojjetan. Amaan filee manadhaa keessa taa'ee yeroo inni eebbisaa raadessaa fa'aa wajjin amsaaluu fa'aa kanaa wajjin horroo keessatti akkamitti marroo dhabamsiisuu irratti akka hojjechaa turan. Waraana diiguu irratti akkamitti akka hojjechaa turan yeroo isaan haasa'aa turan. Hidhaa fakkeessanii jecha inni hidhamee jira siin jedhu inni waraana diiguudhaaf. Arsii keessatti akkamitti waraana akka inni gadi hin dhaabbanne goona. Namoota gandaa qabanne maaloo goone jedhan yeroo isaan haasaan mari'atan sana baaseen isin timaa ture. Abiyyiin bar waraana bilisummaa Oromoo tokko waraana bilisummaa Oromoo dirreerra kutatee bilisummaa walabummaa Oromiyaatiif qabsaa jiru tokko goomsee gashuu hin danda'u. Birriin miliyeenaan tileeranaan yoo itti ramadillee deebisuun hin danda'u keessaa baasuun hin danda'u. Shira jara kanaatiin garuu ijoollee meeqa keessaa miliqsanii baasaniiru. Maaliif waraana bilisummaa Oromoo fakkeessee akkuma kokona daabee itti kaa'ee woboodha jedhee uummata ittiin dararuu hin danda'a biyyiin kan inni gochuu danda'u kanuma. Garuu waraana bilisummaa Oromoo kutattee bilisummaa walabummaa Oromiyaatiif baate tokko nama tokko argachuu hin danda'u nama tokko keessaa deebisuu hin danda'u. Jarri kun garuu kaleessa maqaa hoggana bilisummaa Oromootiin arrallee waraanni bilisummaa Oromoo jabaate akka inni ol hin baane. Akka inni humna isaatiin Oromoof Oromiyaan kabachiisne akka ijoollee wal shakkitu godhanii argitaniitu giddu galeessarratti maaltu ta'e. Kibbaratti maaltu ta'e. Ijoolleen akka wal gantu, ijoolleen akka wal sodaattu, akka wal shakkitu godhaniitu battalee fa'aa dabalatanii meeqa isaanii gashatan jechaadha. Niqqiluu fa'aa ta'anii warra galan sana yaadattu. Jara kana eenyu godhe? Obbo Daawwitti godhe jechaadha. Haayiluu Gonfaa fa'aatu godhe jechaadha. Harrallee sana biraa namne. Harrallee sanatti jiru. Kanaaf daaspooraa keessaa parsantii 99 har'aa
ulee diinaa ta'etu uummata Oromoo akka hin bilisoomne godha. Garuu asii immoo maal siin jedhu karaa nagaa qabsaa'atti jira jedhu. Maqaa abaa'ootiin abaa'oo boorraa kan hafe warra dirreerra jirurraa kan hafe maqaa abaa'ootiin daasporaa keessaa buusii kan buustu. Irbaata woboo jettee irbaata maqaa isaaniitiin irbaata tumaa kan jirtu maallaqa ittiin saammachaa kan jirtu konyaaf konyee jettee maallaqa uummatarraa kan guuraa jirtu isin oppiidiyoo bilchiginnaati irra. Akkuma bara wayyaanee oppiidiyoo lafaa qabdu ara bilchiginnaan immoo humna gorattee humna seete oppiidiyoon illee ol baatee ara maqaa faangoo qabatteetu abaa'oo guddaa kana fuutee jecha ergamtuu goratteetu ittiin Oromoo dararaatti jirti. Ittiin qabsoon Oromoo akka ol hin adeemne akka inni gadi quucaru gooteetu uummata Oromootti taphachiisaatti jirti jechaadha. Isa kana dubbachuun barbaadan gaa hooggantoonni biyya bakkee jiran kun hooggantoonni abaa'oo boo kuni maqaa jaraa dha'uun barbaadan dhiisaa jedhaniitu koratu si'echi. Maaliif karatte Oromootti nimtu? Namni har'a abaa'oo boo dhiisee warra abaa'oo karaa nagaa jira biyya keessa jiru obbo Daawwitiin hoogganamu warra gargaaraatti jiru warra bilchiginnaa gargaaraatti jiru waraana bilchiginnaa waraana nafxanyaa warra gargaaraatti jiru warra deeggaraa jiru jarri kun. Video kana seevii goraa kaadha daawuloodii goraa kaadha hangubu wanta ta'eef beeka hagubani. Video ko baay'ee irraa bubuusanii baballeessaniiru beekadhu. San yeroo darbe waraabee rijeessa diya fuuldurayyuu jechaadha. Isa kanas akka goru waan ta'eef kaaseenaadhaaf ta'a. Kanaaf har'a daasporaa keessa taa'ee maqaa abaa'ootiin maqaa abaa'oo ganamaa abaa'oo galgalaa jedhee uummata Oromoo irraa maallaqa guuru warra biyyiidhaaf hojjechaa jiranidha. Warra biyyi deeggaraa jiranidha. Maaliif waraana dhiigaatti jiru wanta ta'eef. Waraana keenya irratti yaadattu taaksii foorsii gaafa isaan cabsuudhaaf kan utuu isaan cabsini isinitti maan ture taaksii foorsii abaa'oo boo dhaabbatee karaa boroo dhufanii abaa'oo seeseen gaafa isaan nama keessa gashatanii ilaa kunuu akkasii deemaa jiru tuun jedhu wanti dhufee ta'e jechaadha. Dhumarratti maal godhan waraana kan deeggaraa ture eenyudha sirra warma irra citee PPT warma abaa'oo kanatti deebine jedheedha beekadha. Maallaqa guuraniitu maqaa abaa'oo bootiin guuraniitu achi keessaa sanyii qobaatti adda baasanii warra kaanis adda baasaniitu gargaaraa turan jecha arras warra kanatti jiru jecha warri maqaa abaa'ootiin maallaqa daasporaa keessaa guru isin warra PP deeggaraa jiran oppiidiyoo bilchiginnaati isin. Abaa'oon jedhamtan isin oppiidiyoo bilchiginnaati seeseedha jecha seesee jechuun oppiidiyoo bilchiginnaa irraati. Bara wayyaanee akkuma wayyaaneen oppiidiyoo ijaarrattee ittiin uummata Oromoo dararaa baate ara bilchiginnaan nama taate abaa'ootti dhimma baate abaa'oo Obbo Daawwit Ibsaadhaan hoogganutti dhimma baateetu uummata Oromoo ittiin dararaa jirti. Daasporaa keessa maadhee diriirfattee akka uummati waraana isaa biraan dhabaan hin dhaabbanne waraanni isa jabaate akka ol hin baane gochaatti jiru jechaadha. Isa kanarraa dubbachuun barbaada. Maaliif hin sodaatu ka? Neetwork isaanii sodaatu isa kaleessa maqaa abaa'ootiin konyaa fi konyee jedhamee daasporaa guutummaa irratti diriiree jiru kana sodaa isa kanaatiin waa'ee Oromoo dubbachuun barbaadan. Waa'ee warra abaa'oo siisee dubbachuun barbaadan. Jaarsummaa maal fakkaatan irra immoo obbo Mararaa wajjin maal jaarsummaa maal jedhamu isaan aangoo bololiyaatti jiru miti paarlaamaa keessa galu akkuma araarsaa fa'aa jechaadha dhumatti qabsoon isaanii kanuma beekadha. Waan biraadhaan miti Oromoodhaan miti mirga Oromoo kabachiisuuf yookaan Oromoon akka ulfina argatu miti. Kan isaan barbaadan aangoo obbo Mararaan Piroofeesar Mararaa waggaa meeqa paarlaamaa keessa turan maal godhaa turan lubbuu isaanii kan jannataa ta'u haa ta'u lobadu dhugaa Oromoo kan addunyaatti maa ture eenyuun obbo Bulchaa Dammaqsaa bara paarlaamaa keessa turan xinnoo ta'e kan yaadadhu. Gaafa dubbachuu carraa dhawwatanii afaan isaaniitti teeppii wayii godhatanii jechaadha afaan isaanii cuqqaallatanii taa'anii fa'aa jechaadha kan isaan ittiin akka Oromoon cuqqaalamee jiru uummatatti himaa turan maqaa maafasacha keessa gala dhageessanii beektu paarlaamaa keessatti isaanii waa'ee dhimma Oromoo dubbate isa waa'ee Oromoo dubbachuu dhiisi miseensota isaanii maqaadhaaf kaafaa bakka bu'ee godinaaf ganda keessatti filannoo irratti dhiyaatee gaafa inni rashan dubbatanii beeku ibsa baasanii dhiisanii maal fayyada har'as kaafaa ofii seeseen waliin taatee jaarsummaa maalirratti iseen paarlaamaa galuudhaaf tattaafachaa jiru qaama bulluffachaa jiru bara achirratti hirmaachuudhaaf jechaadha. Filannoo sabaa sana irratti hirmaachuudhaafitu oppiidiyoon bilchiginnaa abaa'oo seeseen obbo Daawwitiin hoogganamu har'a kanaaf qopheerra jiru qaama bulluffachaatti jiru. Inni dhaquu godina warra guduruu wallaggaa irratti mo'atu dhufanii paarlaamaa keessa galuun raawwate jechaadha. Oromoo rakkoon akka kanaa biyya hundumaa jira jabaadhaa yaafira hin jedha jechaadha achi keessa taa'ee dhufe. Miindaa masaan miindaa yoo ta'e irra biyyi kaffaleef jiraachisaatti jira bara. Maqaa mormituutiin isa daasporaa irraa guuramuun malee isaa jira. Garuu waa tokkoon jala sararee isinitti isin warri maqaa abaa'oo ganamaatiin jettanii maallaqa Oromoo irraa guuraa jirtan warri immoo maallaqichas kennaafii jirtan isin ijoollee bilchiginnaati deeggartoota bilchiginnaati. Waraana bilisummaa Oromoo ittiin diiguudhaaf waraana bilisummaa Oromoo dura ittiin dhaabbachuudhaafitu karaa nagaati karaa barbaade qabsaa. Karaa barbaade maaliif qabsaa Oromoo irraa qabsaa taanaan. Oromoon filannoon isaa qawwee ta'uu isaa kana malee itti Oromootti hime jaarraa abbaa gadaa fe'e bara. Isaanis qawwee dhiisanii filannootti dhaqanii filannoo mo'annaan iyyuu isayyuu carraa dhawwannaa mini kan isaan dhumarratti qawwee isaaniitti deebi'an bara sana jecha. Isa kan waa'ee nagaa maaliin natti himta nagaa maaliitiin Oromoo irraa hoddofa. Oromoo boodhiisa. Eenyutu micciiree humnaan sirkaa furatee kee namni si caalu tokko namni humnaan si caalu tokko. Humnaan waan tokko sirkaa furatee kee tolaan sii kenna jettee yaadda. Oromoo goomsu amma yoomitti Oromoo boosista.
Kanaaf diinni Oromoo persentii 99 ol warra maqaa Oromootiin qabsaan har'a yaadadhume daasporaa keessa warra jiran kana hayyoota Oromoo warra ofiin jedhan kana warra du'anii ka'anii maqaa Oromoo dhaga'uun barbaanne jara kanaa wajjinitu paartii mataa isaanii ijaarratanii socho'uu barbaadachi keessatti muudama walii kennanii amma qaanaftanii Piroofeesar Isqeel Gabbisaafa gaafa dhattanii Liddatu Ayyaaluu wajjinitu maaloo Itoophiyaa amma maaloo jedhamu tokko keessatti ramadamtanii walgee jira wajjin jawween isinuma yuuxa wal waallee isinitti meera. Hayyoon Oromoo daasporaa keessa jiran baay'een isaanii waa sadiif qabsaa'u. Ishee kana keessaa kutaa kaa'u Facebook ittiin gubu wanta ta'eef waa sadiif qabsaa'u. Isaan beekamtii argachuudha, maallaqa argachuudha, aangoo argachuudha. Yoo lama argattee tokko jalaa rukutame aangoo duwwaaraaf maqaa argateera, maallaqa argateera, aangoo obbo Loliyaa ture. Isas akka waan aangoo argate fakkeesse gaafa biyyi itti gadhiise ture addunyaa kana dhaalee bookkisaa ba'e miti. Gaafa seen jala achirraa seerratti wal dhabanii jiran immoo gadi ba'ee Oromoodhaa waan qabsa. Amma fakkeenyaaf Wallagga keessatti Arsii keessatti hiriira baate barattoonni. Boombiiraan daaraa yoo si goote maal faayidaan kee? Qabsoo Oromoo finiinsiti jechuudha. Qabsoo Oromoo finiinsuu barbaada taanaan waamichi waraana bilisummaa Oromoo abaawoo boondirreera sii godhu. Inni siif gaachana. Yoo sittan maatillee baqattee rattee Arsii keessatti hiriira baate yoo sittan maate kanatti baqattee bira dhaquu dandeessu. Sabaa Effaan achi keessa jiru miti. Waraana bilisummaa Oromoo achi keessa socho'utti baqachuu dandeessa. Ergama jarri sii kennan waamicha waraana bilisummaa Oromoo sii godhu yoo dhageesse gadi baate malee daasporaa keessa teessee akkuma koo kana yoo sitti haasofte isheen dhiiga keetiin faayidaa argachuudhaaf maxxansitee akkuma Jawaaritti daldalaa baate sana. Isuma kanaaf jecha har'a Wallagga keessatti yuunivarsiitii keessa maal ofumaa lubbuu keen qisaasin waan bu'aa hin qabnetti gaafa waamichi waraana bilisummaa Oromoo achi itti muddee keessaas itti muddisiin jedhu isa dhaggeeffadhu godhe. Isa wabiisii ta'uu danda'u, isa sibira dhaabbachuu danda'u, isa siif sagalee ta'uu danda'u, isa gumaa kee baasaatti jiru, lubbuu siif kennaatti jiru, waamicha waraana bilisummaa Oromoo dirreerra sii godhu yoo dhageesse malee, isa daasporaaf yoo ta'e faayidaa isaatiif. As Itoophiyaa wajjinitu dhufeetu Oromiyaa balleessuuf warra maappii Oromiyaa maqaa Oromoof Oromiyaa balleessuuf deemu wajjinitu paartii ijaarrachaa asirraan immoo qabsoo Oromoo sitti immoo barbaada jecha gallame. Maaliif dogoggora darbeeraa baruu dadhabdisin? Maqaa Oromoo dhaate hayyoo Oromoo fakkaate dhufe yeroo hunda maaliif dhalli Oromoo maaliif sitti taphata? Maaliif waan gootu tokko adda baastee hin beektan dargaggeessi biyya keessaa barataa ofiin kan jedhu. Amma yoomitti goomta. Maaltu ta'e 5,000 meeqatti wareegne siin jedhe maqaa keetiin daldalachaa ba'e miti. Maaltu ta'e 5,000 sanaaf siidaa tokko dhaabanii beeku. Dhaqanii jajjabeessanii beeku. Yeroo biyya keessa naannaa turan. Gaafa faachaa fi eeboo gaachanaa farda gaabii bullukkoo itti uwwisanii naannessanii biyya keessatti isaanii bilisummaan isa kana ture jecha. Maaliif hawwiif dheebuun isaanii isa kana ture. Gaafa achi faayidaa irratti wal dhabdee gadi baatu immoo ayi qabsoon Oromoo iddoon keenya. Sila iddoo keenyaanii kan isaan achi dhaqanii nafxanyaa wajjin sitti dhiichisaa ba'an. Bilisoomtee afaan kee qabadu gaafa siin jedhe kaleessa. Maaliif gowwaataa tare? Arras ija kee warra beekaa fakkaates goomsu. Warra daasporaa keessaa irraa kaafadhuuti. Waaqa gaditti ija kee waraana kee irra kaawwadhu. Hoogganni kees biyya keessa jira. Hoogganni kees dirree irra jira. Kan siif wabii ta'us kan si bira dhaabbatus waaqa gaditti kan siif hawwaatus waraana bilisummaa Oromoo dirree irra jiru duwwaadha. Dargaggeessa biyya keessaatiif ergaan koo kun. Kanaan ala waan jararraa hedduun qabdu. Walii wajjin waggaa meeqa goomamaa dhufne jara keenya. Yoo barbaadan dhuguma Oromoon bilisoomu yoo barbaadani paartiin biraa Oromoon barbaachisu kun ilaalcha kiyya kun ilaalcha waardiyyaa xiinxalaa bilaashaati. Dhuguma bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaatti barbaadne taanaani inni taasiftu kun inni isaan taphachaa jiran kun tapha bilisummaa Oromoo booddee walabummaaf Oromiyaa eega Oromoon bilisoomte walaboomte booddee tapha taphatamuudha inni isaan irra Oromoo ittiin joonjessaatti jiran. Paartiin garaagaraan jiraachuun dirqama Oromoo yaada garaagaraa qaba. Utuun bilisoomii yaada garaagaraa maalii qabda? Yaadi kee maaf gargar ba'a? Dhuguma bilisummaa barbaada yoo ta'e dhuguma biyya mataa keetii dhaabbachuu barbaada yoo ta'e warra kaanii wajjin siyaanaa namaan eeyyamu gaafa humna Oromoo gadi buusuu barbaadan beekadha. Afaan Amaaraatiin waan inni dubbate sitti immoo Jawaar. Daalaas Teeksaasitti gaafa wal gahii godhate. Oromoon qobaasaa waan tokko gochuu hin danda'u. Yoo warra kaan dabalate malee jira. Amma humna Oromoo amma kana xiqqeessanii haasa'u beekadha. Egaa gaaffiinsii qaba. Jira wanta ta'eef waraabeen of biraa qaba. Rikoordii godhe jecha waan hin jedhe sana. Daboo uummata Itoophiyaa karatee miti wayyaanee kan inni see waggaa 27 Itoophiyaa Oromoo duguugaa baate kan inni biyyatti gashee Oromoo daboo waammatee miti. Gabaa galgalaa eega seenni Finfinneeraa gara Maqaleetti baqachuu jalqabde faannoon nuftee gaafa hiriira tokko baatutu faannoon dhufee nutti dabalamee zabraamoo maaloo jiran immoo warra Guraagee tokko kibba keessaas abalus hiriira ba'e.
itti fakkeessiidhaaf maaliif humna Oromoo waan dhaaluu isa baraniif. Oromoon qobaasaa waa gochuu hin danda'a. Hamma kana of xiqqeessanii haasa'u beekan. Maaliif warra kana biratti mi'a argachuudhaaf kan. Harka rukunnaa warra kana argachuudhaaf. Dibbee warra kana argachuudhaaf. Oromoon jabaatee gaafa ba'u Israa'el guddaa taatee miti addunyaa kanarraa beekadha. Mee biyya Israa'el jedhamtu kana baay'ina see dhaqaa. Natti maamee baay'inni see meeqa mileena meeqa baay'inni jara kana. Waan humna qabaatteef. Waan tokkummaa qabaatteef. Kan isheen amma kana addunyaa abbaa barbaadetti sa'aatii barbaadetti abiddetti roobsitee biraa deebitu. Eenyutu waa'ee ishee dubbata? Dhageessee beektaa? Hankeenya isa guddaa kana garuu xiqqeessaniitu kiisii keessa kaatanii fuudhanii deemuu barbaada. Abbaa barbaadanii dhaqanii kunoo kiisii koo keessa jira laali jechuudha. Kofoo kee keessa miti qabsoon Oromoo kan jiru yookaan uummata Oromoo kan jiru. Hamma kana Oromootti taphatu. Hayyoota Oromoo naan jettee natti barbaadan warra akkasii. Akka Oromoon biyya ta'uu barbaadu jedha kun. Dhuguma akka Oromoo irraa, haadha Oromoo irraa, abbaa Oromoo irraa, daa'ima Oromoo irraa, dargaggeetti qeerroo qarree irraa akka dhuguma gadadoon dhaabbatu. Akka waan joggarbumaa cabuu barbaadu jedha kun. Saba akka galaanaa dhangala'ee biyya sana guutee jiru biyyi isaa parsantii 90 biyya Oromoo kan ta'e kan harkaa fuudhamee jiru Oromoon irra dhangala'ee jiru kana akka saba bicuu tokkotti ilaalu jechaadha. Waa'ee Tigireesitti hin barbaade. Tigiree miliyoona 3 hin beekan. Maaliif tokkummaa waan qabduuf kan isheen mataa itti jabaattee amma kana wannoo goote. Hankeenya maani tokkummaa keenya kan diigu hayyoota Oromoo keenya kana. Warra siyaasaa Oromoo kana beekan. Diinni tokkoffaan Oromoo warra kana beekan. Nafxanyaa miti siin jedheera. Biltsiginnaas miti. Nafxanyaas miti. Wayyaanes miti. Bara wayyaanes bara nafxanyaas kan Oromootti taphachaa dhufe warra ani si beeka. Ani Oromoo raan beeka. Ani hayyoota Oromooti. Ani Oromoon bakka bu'u warra jedhutu Itoophiyaa jalatti Oromoo takaalanii itti fufsiisuu barbaadu. Arras kaafaa'ee fi seeseen kan isheen kadhaa fakkeessitee deemte isaan biltsiginnaadhaaf qophaa'anii jiru paarlaamaa galuudhaaf. Silsi bakkee ta'anii miindaa nyaatu bini amma gaafa paarlaamaa galan immoo kaffalamaa jechaadha kanuma. Waan biraa tokko hin jiru. Isa kanaaf Oromoo burjaajessuuf deemaa jiru jechaadha. Kanaaf isin ergamtoota biltsiginnaa isin warra PP'dhaaf hojjechaa jirtan OPDO biltsiginnaa jedhamtu. Kanaaf uummata Oromoon burjaajeena. Jarri Abaawoo Seessin obbo Daawit Ibsaarraan hoogganamuu fi kaafaa'een Koongiresiin Federaalaa Itoophiyaa yookaan kan Oromoo miti jarri Itoophiyaa silumayyuu ilaalcha Itoophiyaatiin qabu walabummaa Oromiyaatti nama kaafaa'an beekadha. Jarri kun warra diina Oromooti. Warra Oromoo irratti xiyyeeffate ganamaa galgala uummaticha akkamitti burjaajessa. Miseensi isaanii miti kan qaagoramee lafa buufame utuma ta'e iyyuu jechaadha. Batteen guyyaa isaafaa kan ajjeese eenyudha? Har'a waa'ee isaa dubbatanii beeku. Warri hidhamee tures har'a gadi beekuun isaanii wajjin caffaraan maleessa. Eenyuudhaaf hidhame? Eenyutti hidhe? Itti fakkeessiidhaaf hin beekadhu. Si goomsuudhaaf diraamaa akka ta'e kanarraan bartooti. Hidhaa jaajii keessa siin jedhaniitu obbo Daawwitiin gurra nu duuchaan baane seeseen daasporaa keessa jirti. Isaan immoo hidhaa jaajii keessa ta'aniitu ajaja kennu. Gaafa obbo Galaasaa Diilbofaa Doogeera kan hidhaa jaajii keessa jiru laa guyyaa sanas ragaa wajjin sitti hima akka soba ta'e. Hamma kana Oromooti taphachaa hamma kana Oromoo goomsaa jiraatu. Arras garuu jala sarree waa tokko isinitti hima. Isin warra baa'oo bakka buuna jettanii daasporaa keessa jirtanis dhugaa Oromootti hima. Namatu nutti duulaa namatu nu baqatu siyaa baqatu waraana bilisummaa Oromoo nama 4-5 duwwaa tafee qawwee caccabaa wajjin jettee lammaan gaafa xiqqoosaa baate Oromootti duule beekadha. Oromoon bilisoomeera maal barbaadiseen qawwee caccabaa 5 nama 5 duwwaa tafee jedhan miti. Waan dhugaa qabaniif garuu dhugaa nama qabu Waaqayyoo wajjin dhaabbata beekadha. Waan dhugaa qaban sanaaf dhaabbataniif ejjennoo isaaniitiif ummati isaan bira jiru isaanii wajjin dhaabbate inni caalu rabbi isaanii wajjin dhaabbateetu har'a qawwee caccabaa 5 irraa 500,000 amma miliyoonaa ta'e jira jecha waraana bilisummaa Oromoo. Kanaaf waa'een karaa nagaa jedhamu Oromoo burjaajessuudhaaf yaadota Oromoo gargar qoodanii akkuma kana humna biltsiginnaa ta'aa jiru. Amma daasporaa keessaa yoo gaafatte warra baa'oo deeggara jiru baa'oo ganamaa jiru kan. Qabsoo Oromoo tumsaa jira siin jedhe sitti barbaada. Garuu ati farra qabsoo Oromooti qabsoo Oromoo tumsaan jirtati. Qabsoo Oromoo dabsaatti jirta. Waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbachaatti jirtu. Faallaa qabsoo bilisummaa Oromoo irra jirtu. Maqaa baa'ootiin maqaa karaa nagaatiin kaafamu siluma Itoophiyaadhaaf qabsoo sitti meera waan isaan irraa dubbannu hin jiru. Diinni inni hamaan garuu yeroo ammaa kana abaa'oo seessi yookaan abaa'oo ganama warra ofiin jira warra Daawwitiin hoogganamu jechaadha. Filannoo qaama bullufachaa asirraan immoo daasporaa keessaa immoo maadhee duriitti dhimma ba'aniitu Oromoo burjaajessu akka waraanni hin gargaaramne. Waa tokkoon isinitti immoo waraana bilisummaa Oromoo deeggara jettanii warra ittiin of jajuu barbaaddanis.
gadheedhaa sinin jechaatiin jiru yookaan bu'aa hin qabu sinin jechuudhaan miti wanti nama haasa'u kun. Wanti isin gootan kun qaawwaa tokko duuchuu danda'a. Garuu waa tokko isinitti himu misiraachoo. Waraana bilisummaa Oromoo irra dachee Oromiyaa irra jiru kana daasporaa keessaa warri irra waraana gargaara jettan kuniyyuu gargaaramanii tumsa goona jettan kuniyyuu gargaaraan iyyuu dogoggoraan maleessa. Laaqana guyyaa tokko jara nyaachisuu hin danda'u. Garuu kophee tokko bituuf danda'a. Nama tokko hidhachiisuu danda'a. Kun immoo hin tuffatamu. Kanaaf kanaanis waan ol dhiyeessinee gubbaa sanaan of geenyu miti. Tumsa qabsoo bilisummaa Oromoo gargaarsa waraana bilisummaa Oromoo gargaarsa jettanii isin gaafatina. Tumsa maal gargaarsa lubbuu isaa hosii kennee jira. Kanaaf isin gargaaruu dhiistaniifis waaqaa gaditti kan waraana bilisummaa Oromoo qabsoon bilisummaa Oromoo maaliif baduu dide beektaa? Tokko dhugaarra dhaabbate wanta jiruuf waaqi immoo dhugaa wajjin dhaabbate. Lammata immoo gargaarsa saba biraa yookaan ardii biraa yookaan nama biraa miti kan inni ilaallatu. Gargaarsa saba keessaa dhalatee guddateedha. Saba isaaf qabsaa'udha. Sabichi immoo ofitti furatee jira. Isa kanaaf saba isaatiif waaqa gaditti saba isaatiif galanna ta'u. Isinis immoo warri tumsa gochaa jirtan galatooma. Garuu sanaan waan obbo Kossin hin qabnu jechaadha. Garuu waa tokko jala sararanii isinitti himu. Abaa'oo maqaa abaa'oo ganamaatiin konyaa ganamaatiin caa ganamaatiin konyeef konyee jettee daaspooraa kana keessa karaa garaagaraatiin guyyaa wooboo guyyaa maalii jettanii abaa'oo booraan ala warri maallaqa saamaa jirtan isin ergamtoota bilisiginnaa oppiidoo bilisiginaatti. Warra maqaa Oromoodhaate isinis bara wayyaanee maqaa Oromoodhaate Oromoo saamaa turte Oromoo ajjeesisaa turte waan ta'eef isinis Oromoo daaspooraa akkasitti saama biyya keessa barqeeroo bilisummaa Oromoo kan basaasee abiyyiitti kennaa jiru bare caasaa abaa'ooti abaa'oo ganamaa sana obbo Daawudiin hoogganamuudha beekadhaadha. Ijoolleen akkaseen maadheen seelee gadi hin fagaanne magaalaa keessatti akkaseen ijaarame kan goraa jiran tikoota kaleessa abaa'oof hojjetanii har'a abiyyiidhaaf hojjisiisaniitu ijoolleen akkaseen waraanaa hojii waliin qunnamne abaa'oo booraaf hin hojjenne warri goraa jiran jara beekadha. Irraa dubbachuu barbaadan hin sodaatu warri daaspooraa keessa abaa'oo bookka buunuuf hin jettus. Maal sodaata si jiraachisa yoo baay'ate ergamtoota sitti yaa'e feesbuukii gubanii meeqa gubaniiru ankoo beekadha. Maal na goote feesbuukii gubdeen dhugaa yaada koo gubuu hin danda'ani beekadha. Ejjennoon qabadee jiru gubuu hin danda'ani. Amma lubbuun jirutti immoo kana sitti himuuf qabsaa'a. Dhugaan lafarra jiru isa kana diinni qabsoo bilisummaa Oromoo hangafii warra kana. Warra maqaa Oromootiin karaa barbaade maaliif qabsoota yoo dhuguma Oromoo qabsoota ta'e Oromoon nagaaraan yaaleera hin taane hin kufe. Biyya sana keessatti karaa nagaa wanti jedhamu tokko hin jiru. Furmaati isaa qawwee duwwaa ta'e jechaadha. Nageenya waan makkoo billii jedhe. Dhaggeeffadhaa wallee isaa irra deebi'een isin dhageessisee barbaaddan. Inni kun Oromoo burjaajessuudhaaf pilaanii jarri ganamaaf galgala baafatanii ittiin jiran maal abbaan barbaade karaa barbaade. Karaa barbaade isa kamii qabsooftati. Goosaaf qabsaa'aa jirta, gandaaf qabsaa'aa jirta moo amantiidhaaf qabsaa'aa jirta. Abbaan barbaade yaada barbaadeen kan inni falmachuu danda'u gaafa Oromiyaan biyya taatu biyya kana keessatti fakkeenyaaf paartiin lama sadiitu jira. Paartii beekamaa guguddaan lamumatu jira. Paartiin biraan xixiqqaanis jiru jechaadha. Gaafa filannoo isaanii gahu yaada isaanii fidanii uummatatti gurguratu. Maaliif biyya mataa isaanii qabu wanta ta'eef wanti isaan doorsisu hin jiru. Isa filannoo isa biyya bilisaa booddeetu har'a utuu hin bilisoominiitu abaluu yaada barbaade qabatee deemu. Lafa waan qabdu saboo sirkan jiru maal fudhattee deemta? Maal karaa nagaatiin maal falmita? Dura mee dachee qeekee bilisoomsi beekan. Sana booddee wanta har'a haasoftu kun isa bilisummaa booddeetu har'a hayyuu Oromooti siin jedheetu Itoophiyaa wajjin akkamitti jiraanna? Oromiyaa akkamitti jirti Oromoon? Oromiyaan Oromoo harka jirti? Qeen Oromoo akkamitti gumachaatti jira jettee yaaddu waa'ee isaa dura. Sana sittaasa'uun barbaadu har'a hayyoota Oromoo warra ta'uuf hin jettu. Waa'ee gubannaa Oromoo uummata Oromoo hidhamaa jiru, uummata Oromoo dararamaa jiru hiriirri jira. Akka waan Oromoon hafuura qabate biyya bushaa jiru fakkeessee miti biyya Oromoo harka jirti, Itoophiyaan iyyuu Oromoo harka jirti. Eega Itoophiyaan Oromoo harka jiraatte maaliif Oromoon dhumu? Afaan isaatii miniin engadda kan Ashaagireen paarlaamaa isaarratti dubbate. Ammin Wallagga keessatti duguugee Tigraay keessatti ammin ajjeesii amma Wallagga keessatti du'e ruubii isaallee ta'u jettee kan isheen afaan isheetiin gadi baatee dhugaa dubbatte. Hin dhageenye sana sin. Isa bar godinaan kan inni haasa'e akka guutummaa Oromiyaatti mini. Godinuma Wallagga duwwaa kan inni godhe sitti beekan. Waan Gujii godhe, waan Boorana godhe, Arsii godhe, Shawaa godhe sitti haasaatti jira. Wanti inni godinaa sana keessatti godhe naannoo tokko keessatti waan godhe hojii waliin madaaluu siin jedhe sitti hime. Kana caalaa maal sitti hime? Waa'ee sanaa dubbatu jirri. Kana gaa argite
akkasitti Oromoo burjaajessanii yaada Oromoo jedhaniitu Itoophiyaa wajjin jiraanna. Itoophiyaa wajjin jiraachuudhaaf jiraachuu dhiisuu miti kan murteessu. Siisaayyoo Oromooti yookaan siyaasa Oromoon beeka jedhee Oromoo burjaajessu miti. Uummata Oromootu gaafa bilisoomee baratee hiree ofii isaatii ofii murteeffatutu yoon barbaade kaayyoo abaa'oo kan jiru kanatu neemti laa beekadha. Ara isaan murteessaniifitu sitti immoo barbaadu. Itoophiyaa keessa yoo jiraanne malee akkasitti jiru addunyaan kana barbaaddi biyyattii maaloo taate isin jedha. Akkasii jara keenya. Siyaasicha akka siyaasa addunyaa yarra warra hirree qabu wajjin dhaabbata. Warra tokkummaa qabu wajjin dhaabbata. Kan Oromootti qabsaa'aa jiru garuu hayyoota Oromooti. Dhaabota siyaasaa abaa'oo boorraa kan hafe diina bilisummaa Oromoo, diina qabsoo Oromoo, diina uummata Oromooti jarri. Isa bilisummaa booddeetu har'atuun bilisoomii waa'ee isaa sitti waa'ee filannoo sitti haasa'u. Waa'ee karaa nagaa sitti haasa'u. Biyya ofirkaan qabu manni kun kan koomiti taana maal as keessa taa'ee waa'ee mana haasa'a. Manan qaba jireenya haasa'a manni kun kan koomiti taana. Akka kana jechaadha taphi jarri taphachaa jiran. Ajandaa siifidha. Mee Oromoo qe'ee Oromoo keessatti guyyaa guyyaatti du'u. Haa tolu abaduu ofumaa xalaama akkasii tokko baasanii abaluu jedhanii akkasii xalaawee tokko fidanii sitti naannessanii beekuu sitti agarsiisanii beekuu isa sobaa xalaa baasaniifis waan ta'u hin jiru Oromoodhaaf du'a Oromoorraan dhaabanii. Mee ilaali miidiyaa jara kana Arsii keessatti amantaa Ortodoksii warra hordofanii nama shammoo ja'a iddoo tokkotti ajjeesan jedhanii balballoomsaniitu utuu Aljaziiraan hin hafin utuu BBC hin hafin akka hin dabarsamu taasisatan jecha ilmaan qubattoota. Dubbichi garuu amantii sana warra hordofan duwwaa miti kan du'e. Yoo maxinnaati illee jechaadha. Miidiyaa Oromoo dhageessee beekta. Miidiyaan Jawaar garuu gaafa Jawaar hidhame maal jedhe? Obbo Jawaar Maamad bireek niwusii jedhee oduu ammee jedhee ganamaa galgala xirqanaa kan ba'e inni kun Dajanee Guutama. Ganamaa galgala bireek niwusii waa'ee masaa hin dhukkufatee biddeen nyaachuu didee maaloo ta'e isaaf ajandaa ture miidiyaa irratti gadi ba'ee afarsamuudhaaf. Qe'ee Oromoo keessatti mannaa wajjin gaafa Oromoon gubatu gorra irra dhageessee beekta. Bireek niwusii wanti jedhamu jira eeganni gadi ba'ee yeroo sana qabsoon isaaf ture hiriirri isaaf ture jecha. Maal asii sheekii eenyuun Hamzaa maalii jedhamu tokko hin jiru eenyuun sabni sootaa jiru tokko obboleessa na jaata Hamzaa. Maal jedha Oromoon miliyoona meeqa dhumte inni tokko itti isaa maaloo jedhan amma dhaloota akkasitti yaadu jira beekadhu waa'ee gadi bu'anii waa'ee akka siyaasoon iyyuu barbaachisaa miti garuu Oromoon dammaquu danda'u qabda. Ijoolleen barattoota yuunivarsiitii garaagaraa keessa jirtu tapha sitti hin fakkaatin inni itti jirtu kun yoo duute amma duuma saree duuta qabsoo bilisummaa Oromoo waan akkasiitiin miti qabsoo bilisummaa Oromoo duute kan jedhamu gaafa waamichi waraana bilisummaa Oromoo inni dirreerra jiru inni qe'ee keessa jiru inni sibira jiru si waamee gadi baatee wareegamte inni dhufe si wareegaa gumaa kisii baasa yeroo qabsoo bilisummaa Oromoo irratti akka kaleessaatti hin goomin holola daasporaatiin hin goomin daasporaa harkaan jiru qabsoon bilisummaa Oromoo waaqaa gaditti qabsoon bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo dirreerra jiru dhaaba baawoo jedhamu harka jira jechaadha. Har'a bilisiginnaan gadi baatee ajandaa sii laattee baawoo araarsaatii fi baawoo daawwisiin jettee tapha lamaanuu piippiidha beekadha. Abbaan isaanii piippiidha. Sana paarlaamaa keessa isa kanas maqaa mormituutiin kan miindeessee kan jiraachisaa jiru jira kan. Addeebianii dhufanii tapha sitti taphatu maqaa irratti wal dhabaa jiru maal sii godha maqaa qabaattee dhiiste. Maqaa sana abiyyiin fuudhee waan abiyyitti gurguratanii mini kan abaawoo jedhamee adda bahe. Maqaan guddaan kun akka hin banneef seenaa guddaan kun dhugaan guddaan kun akka hin banneef miti kan ijoolleen dirree irratti baattee hinbifatte. Har'a abaawoo maldaa isaatii qajeelaa maldaa isaatiif abaawoo daawwiti isaatiif jetteetu ajandaa uumtaati. Kanaaf Oromoo dammaqi. Diinonni kee warra maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin maqaa dhaaba guddaa abaawoo kanaan daldalan abaawoo siisee obbo Daawit Ibsaadhaan hoogganamu inni tokkoffaan inni lammaffaan kaafaa'oo warra maqaa hayyoota Oromootiin jedhee ajandaa sii kennee ajandaa garaagaraa waa'ee filannoo waa'ee mul'ata borii waan garaagaraa haasa'u jara kun diinota keeti. Diinni tokkoffaan jara kana beekadha. Warri qawwee baatu wabooraaf inni isheen kanaaf tuffadheem jara. Dhuufuu looniiti najaa'uun urgaa'u kan jara sana. Maaliif waboon goobaatti jira waanta ta'eef. Garuu akka Oromoon tokko hin taane yaadaan tokko ta'ee waan barbaadu bira akka hin geenye kan sirratti qabsaa'aa jiru kan yaada kee bittinneessaa jiru hayyoota Oromootii fi dhaaba mormitoota Oromoo warra ofiin jedhan kana jechaadha. Mee kutatee nama haasa'u warra tokko jarri badaan mul'atan luboota keessas argitee beekta. Kutatee dhugaa jiru waraana bilisummaa Oromooti. Fakkeenyaaf luba Bantii Ujuluufaa kana. Kan amma nuyi daasporaa keessa warra jiru taphattoota teenyee warra dirree keessa tapha kubbaa daawwannuudha. Jaraaf tiifoozoo ta'uudha. Jaraaf sagalee ta'uudha. Yoo dandeenye maallaqaan gargaaruudha. Kanaan ala waan goonu taphicha kan taphatu ijoollee dirree harka jiru dirree sana keessaa taphatu waboo marka jiraa jedhaniitu fakkeenyaan lama siiqaa. Dhugaan jirus kanuma jechaadha. Wanta ati gochuu dandeessu sagalee ta'uu fi waraana kee bira dhaabbachuu uummata keef sagalee ta'uudha. Daasporaa keessa teesse. Kanaan ala
waa'ee galtee biyya keessatti paarlaamaa galuu waa'ee dhaaba siyaasaa jaartee kaarikulumii maaloo baannee maaloo jettee Oromootti burjaajistu hin qabdu. Gaafa Oromoon jabaachaa deemu eessa turanii eengadda. Oromoon waggaa kana ajjeefamaama ture. Har'a filannoon jala geenyaa miti ajandaa sibiilanii kan dhufan akka irratti wal dhabduuf yaada Oromoo kan bittinneessaa jiru beekadhu diinota miti bara. Faallaa kee warra jiran saba biraa miti beekadhu. Warraan Oromoo warraan beeka jiru hayyoota kana beekadhu. Diinaa wajjin hiriiree inni tokko garee tokko keessa sii gala inni tokko garee sana keessa gala asii immoo faallaa walii dhaabbateetu gamaaf gamanaa dhagaa walitti darbata. Yaada Oromoo gareedhaan ijaarratanii jiru miti munnagaa gosaaf amantii maal oran isaan immoo wal jala yaati akkasitti diraamaa Oromoo irratti himu jecha keessumaa inni guddaan garuu madaa namaatti soogidda firfisuu ta'u warra maqaa abaa'ootiin daldalu garee obbo Daawit kana jechaadha. Diinni tokkoffaan jira jarri har'a OPDO bilisiginnaati kan Oromoo sabboontota dhabamsiisaa jiru kan qeerroo bilisummaa Oromoo warra baawoo boojin hojjechaa jiru magaalaa keessa adamsee tika abiyyiitti kennaatti jiru jira kana jechaadha. Hojii mana isaanii sisuma kana. Ragaadhaan sitti agarsiisanii battalee yookaan shurrubbee gashanii niqiluufaa yookaan eenyuun kun sanyiifaa gashanii sitti agarsiisanii hojiidhaan akkamitti waraana diiguu akka qaban faqqadaanaan akkamitti uummata horroo akka isaan itti daran sitti agarsiisanii faqqadaan afaan isaatiin gadi ba'ee dubbate sagalee isaan sitti dhageessisaa ture bara akkamitti waraanicha dadhabsiisuu waraanicha diiguu maaliif Oromoon waaqa gadi dhabdiisaa waraanisaa jabaate yoo dhufee humnaan biyyattii sana to'ate biyya isaa bilisa baase jarri kun akka iddoon qabne beeku. Maaliif faallaa qabsoo bilisummaa Oromoo deemaa jiru kaa beeku jarri beekadha. Wallaalanii miti beeka warri daasporaa keessa bara maqaa ganamaa sana akka diinnetti hin taphanne kan godhe waraana bilisummaa Oromootiin kan ooshee jiru bakka maqaa abaa'oo ganamaa sana. Abaa'oo fooboo jedhee walitti hidhee kan baatee abaa'oo boo jedhee ofii waamaa deemu. Maaliif achi bilisiginnaa keessa tokko abaa'oo qajeelaa mardaasaa jedhama asirraa abaa'oo daawwit ibsaa jedhama lamaanuu bilisiginnaa rambii hindeeffamee jiraata. Inni sun paarlaamaa keessa galee hojii masa paarlaamaa isaatii hojjeta. Inni kun immoo hojii waraana bilisummaa Oromoo diiguu fi yaada uummata Oromoo bittinneessuu keessaa fala daasporaa fi biyya keessa bittinneessuu irratti hojii hojjechaa jira jechaadha. Abiyyiin imaanaa isaaniitti kennatte bara. Tapha akkasii taphatamaa jira. Kanaaf ajandaa sii ta'uu qabu. Diinni kee tokkoffaan jara kana. Namni dhugaa battee urgeessaan dubbatin. Namni dhugaa isa bakkeen baasin addeebi'ee dhufee waa'ee qabsoo sittaa ta'uu danda'a. Tuma ta'eyyuu maqaaf isaan miseensa ta'an. Kan na ajjeese jaraa jedhan bara. Afaan batteeraan nageenya isin batteen dubbateerama Oromiyaa levenii irratti kan na doorsisaa jiru feesbuukii garaagaraa banate waruma dhaaba keenyaati warra baa'ootii jedhe jaruma kan galaafate warra tikaa wajjin hojjetu waan isaanis tikaa wanta ta'eef tapha akkasii si taphatu ganamaa galgaloomoo burjaajessuu karaa barbaade waan qabsoftu qabdu Oromoo rakkabsata taanaan Oromoon kan inni bilisoomuu danda'u karaa nagaa yaalee dadhabee jaarraa abbaa gadaa fayyaalanii dadhabanii hundumtu ta'uu dinnaan qawwee kaasan wanta ta'eef falli isaa sanuma jiranii qawweedhaan itti jiru jarri. Isa immoo kan ofirraa qabu waraana bilisummaa Oromoo abaa'oo boodha. Yoo dhugaa bilisummaa walabummaa Oromiyaa barbaadate daasporaa keessa ammayyuu kan jirtu waa'ee abaa'oo ganamaatiin diraama sirratti hojjetamu dhiisiiti waraana bilisummaa Oromoo gargaara. Iyyoo immoo PP makuun gargaara maqaa abaa'ootiin yoo jette itti fufi. Atis PPnis garaagarummaa tokko hin qabdan. Oromiyaan bilisoomuun seenafu yeroo sana immoo isinis hin dhiyaatu mana muftiitti. Ati lammii biyya bakkeeti waan ta'eef anis lammii biyya bakkeeti waan hin ta'eef meesuma biyya keenya keessa jira biyya keenya lammaffaa keessa booneen jiraadha jette miti garuu neetee horkinatti biyya keessaa lubbuun ati balleessite garuu dhiigi namaa dhangale lubbuun namaa badaa jiru kun shira isin hojjettan kanaan guyyaan itti isin gaafate jiru. Nagaan qaban beekadhu jarri kun asuma keessatti iyyuu namni shira dalagu nagaan rafeen bulu beekadhu. Kanaaf uummata Oromoo burjaajisina diinonni qabsoo bilisummaa Oromoo warra faallaa qabsoo bilisummaa Oromoo maqaa faayyuu Oromooti an siyaasa Oromoon hooggana karaa nagaa karaa dhagaa jiree warra sochoodha. Jara kanarratti Oromoon qabsaa'uu dammaquu danda'u qaba. Dhuguma bilisummaa walabummaa Oromiyaa barbaadda. Boo'icha Oromoo irraa dhaabuu barbaadda yoo ta'e ajandaa diinni sii kennu dhiistee ija kee jinuunfattee wanta qabduun waraana kee bira dhaabbachuu uummata keetiif sagalee ta'u. Dhaabii Oromoo tokkitti makala. Kanaaf bubbuleen nuuf egaa haasaa isinitti hin dheeressu gidduu kanas walitti deemina jedhee mayyaada ajandaa bilisiginnaan OPDO bilisiginnaa karaa abaa'ootiin biyya keessa isinii kennamee fi koongireesii federaalaa Itoophiyaa kaafaa'ee obbo Mararaan hoogganamuun diraama jarri isin irratti hojjetan hin dhaggeeffatina. Jarri ijoollee ergamtuu Abiyyi Ahmediidha maleessa qabsoo bilisummaa Oromoo irra jiran faallaa qabsoo bilisummaa Oromoo irra jiran warra Oromoo burjaajessuudhaaf Oromoodhaaf ajandaa kennu maqaa Oromootiin maallaqa itti nyaatan faayidaa isaaniif aangoo bololii isaaniitiif dhamaa jiranidha malee Oromoodhaaf qabsaa'atti hin jiran. Jarri diina qabsoo bilisummaa Oromoo tokkoffaadha. Warra qawwee baatu waraana bilisummaa Oromoodhaaf dhiise. Warra siyaasaan sitti taphachaa jiru garuu warra maqaa Oromoodhaaf akkasii kana keessaa balaa wal ijaaraniiti. Jara kanarraa Oromoon of eeggadhaa. Waraana keessan bira dhaabbadhaa. Woboon Awaaru injifannoo uummata Oromootiif guyyaa